Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Guutuu Oromiyaa keessatti gidiraa fi dararaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufuu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa odeeffannoo maddeen odeeffannoo garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduun itti aanu loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamu irratti injifannoo argatuu beeksisee jira. Kibba bahaa fi lixatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Mootummaan opereeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiruun milkaa'aa jira jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Oduu biyya alaatti lolli baha giddu galeessatti qindoomina Israa'eel fi Ameerikaan Iraan irratti baname har'a guyyaa 17ffaa isaa qabatee jira. Lolichi yeroo gabaabaa keessatti xumuruu fi kan jalqabame yoo ta'u amma immoo yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu didee itti fufee jira. Haleellaan Ameerikaa fi Israa'eel akkasumas Biriteen qindoominaan Iraan irratti raawwataa jiran cimee itti fufee jira. Iraanis haaloo bahuu itti fuftee jirti. Misaa'eloota irratti roobsuun haleellaa Iraan irratti raawwattuu fi biyyoota ollaa irratti raawwattu cimsitee itti fuftee jirti. Guutuu odeeffannoo wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Dirmajii ganda Ammumaa Agaloo keessatti bitootessa 16 waraanni FTPP nama nagaa maqaan isaa Bultii Tolaa Dheeressaa jedhamu yakka tokko malee rasaasa 3 itti roobsuun ajjeesanii daandii irratti gatanii deemuu jiraattonni himan. Namni ajjeefame kun gartuu siyaasaa kamirraa bilisa akka ta'ee fi yakka tokko malee gareen ajjeesaa bilisiginnaa kun oromummaa isaa qofaan yakkuun nama hojii daldala horii irratti bobboon ofii fi maatii isaa jiraachifachuuf tattaafatu rasaasa 3 ajjeesanii daandii gubbaa irratti reeffa isaa gatanii deemuu dubbatu. Murni bilisiginnaa afaaniin obboleewwan gidduudhaa sagaleen qawwee haa callisu jechuun burjaajii siyaasaa uumuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf karaa miidiyaa fi faarsee bultoota isaatiin holola facaasaa guutuu Oromiyaa keessatti immoo waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo oromummaa qofaan yakkee ajjeesaa jiraachuun ni beekama. Kufaatii siyaas dinagdee keessatti danqamee furmaata kan dhabe murni bilchiginnaa ilmaan Oromoo jumulaan ukkaamsuun gara mooraa leenjii sirnichaatti guuruu ammeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina lixa Wallaggaa aanaa Beegii ganda Oofaa Koobbaree jedhamu keessatti gaafa bitootessa 13 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Faaris Shibburuu, Suleemaan Bantii, Fantaa Dhaabaa, Mitikuu Dheeressaa fi Abdul Kariim Oliiqaa yeroo isaan soomana hiikanii masjiidatti deebi'anii jiran halkan keessaa toora saayitii 5tti masgiidatti ol seenuun ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti geessuu maddeen argamaniiru. Aanichuma ganda gabaa Kamisaa jedhamu keessatti ammoo gaafa bitootessa 13 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Kadir Haphiree, Bashir Khaliifaa fi Sayid Bookaa jedhaman dhukaasa irratti banuun ukkaamsanii gara leenjiitti geessuu heeraniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunniin irra guddeessi abbaa maatii akka ta'an heeruun dhukkeeleen gara jabeeyyii bilchiginnaa immoo maqaa waraanaa taatanii nageenya biyya kabachiistuu jechuun fedhii isaanii malee afaan qawween dirqamsiisuun akka ukkaamsan heeraniiru. Akkuma aanicha guutummaatti dararaan qonnaan bultoota Oromoo irratti dhukkeelee bilchiginnaan raawwatamu kan duraa caalaa garmalee hammaachuu himuun qaama itti yennus dhabne rakkoo ulfaataa keessa jirraa jechuun jiraattonni gandichaa dubbataniiru. Tiksitoonni barcuma abbaa irree Koloneel Abiy Ahimad kan ammeenyaa ofaa barsiifamuun lammiilee nagaa akka goolaniif baay'inaan bobbaafaman sabaa fi sablammoota empaayirattii keessa addatti uummata Oromoo keessattuu maatii qabsaa'otaa sabboontota ilmaan Oromoo fi dargaggoota abdii maatii isaanii fi biyyaa ta'an irratti xiyyeeffachuun hidhaa fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuu hanga ajjeechaatti irratti raawwatanii xiinsammuu isaanii tuquun abdii jireenya isaanii itti dukkaneessaa jiraachuun ni beekama. Godina Iluu Abbaa Booraa keessatti waraanni faashistiin PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaafamaa jiran uummata nagaa irratti miidhaa geessisaa jiraachuun ifoome. Jiraattonni aanaalee garaagaraa irraa odeeffannoo kennan akka jedhanitti loltoonni gandoota baadiyyaa keessa naanna'uun uummata irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa jiru. Haalli kun nageenya hawaasaa fi jireenya guyyaa guyyaa uummataa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuus ibsaniiru. Jiraattonni godina Iluu Abbaa Booraa hedduun akka himanitti rakkoon siyaasaa
yeroo dheeraaf furmaata dhabuun uummanni nagaa sodaa fi yaaddoo keessatti akka jiraatu taasiseera. Keessumaa dhaloonni jechuun dargaggoonnii fi shamarran sodaa hidhaa, doorsisaa fi ajjechaa keessa jiraachuu himu. Halkanis ta'e guyyaa nagaan socho'uun rakkisaa ta'eera jechuun jiraataan tokko maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate dubbateera. Akka odeeffannoon jiraattota naannichaa irraa argame ibsutti waraanni murna PP gandoota baadiyyaa keessa bobba'uun haawwan irratti miidhaa raawwachuu, dargaggoota hedduu sababa shakkii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hidhuu fi qabeenya uummataa saamuu irratti bobba'anii jiru. Namoonni kaan ammoo ajjechaa fi reebichaaf saaxilamaa jiraachuus jiraattonni himaniiru. Abbootiin warraa fi maatii isaanii hedduun sodaa kanaan gandoota isaanii irraa baqatanii bakka biraatti godaanuuf dirqamaa jiru. Kunis jireenya hawaasummaa fi dinagdee uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jira. Qonnaan bultoonni hojii isaanii dhiisanii sodaa keessa jiraachuu fi daa'immanis barnoota irraa hafaa jiraachuun himameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abaaboo Guduruu Ganda Guddanni Daduu jedhamu keessatti loltoonni Bilxiginnaa bitootessa 9/2026 halkan keessaa toora sa'a 10tti dargaggoota maqaan isaanii Gaaddisaa Bashaanaa, Siwayyaa Takkaalenyi fi shamarree Daraartuu jedhamtu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhutti maxxansuun yakkanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii dararaa jiraachuu maddeen atti himanii jiru. Akka maddeen himanitti dargaggoonni fi shamarreen kun tuttuqaa siyaasaa kam keessaayyuu walaba ta'uu ibsuun buufata poolisii itti hidhamanii jiranitti wayita maatiin isaanii gaafachuuf deeman ijaan arguufis ta'e dubbisuuf uggurri irra kaa'amee jira jechuun maatii ijoollee kanaa boosisaa fi xiinsammuu isaanii miidhaa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun. Qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaa tokko akka jedhanitti waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti geggeeffame hospitaalota 6 akka baafaman taasiseera. Garuu hanga ammaatti sirnichi waan ol qabate fakkaata. Hanga'oonni dhaabbata fayyaa addunyaa irraa gargaarsa hatattamaa hin barbaanne. Eegumsa fayyaa sadarkaa duraa fi bu'uuraaleen fayyaa Iraan baay'ee gaarii fi ciccimoodha. Hanga ammaatti namoota miidhaman keessummeessuu danda'aniiru jechuun Daayirektarri naannoo WHO Hanaan Baalkii wiixata kaleessaa Rooyitersiif himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Jenevaatti ambaasaddarri Iraan Alii Bahiriini wiixata kaleessaa akka jedhanitti erga waldhabdeen guraandhala 28 jalqabee namoonni 1,300 ol ajjeefamanii namoonni 7,000 ol ammoo madaa'aniiru. Teheraan keessatti waajjira kan qabuu fi bulchiinsa dhukkuba Iraan kan gargaaru WHO'n haleellaa eegumsa fayyaa irratti raawwatame 18 fi ajjeechaa ogeeyyii fayyaa 8 mirkaneessee jira. Balkii akka jedhanitti WHO'n yoo haalli kun daran hammaatee dhiyeessii hatattamaa sochoosuuf karoora hatattamaa qaba. Kun kanaan osoo jiruu oduu waraanaan caccabni rookeettii kaleessa naannoo paarlaamaa Israa'elii fi waajjira muummicha ministeeraa Yerusaalem dhihaatti argamutti kan kufe yoo ta'u, kunis misaayila Iraan gara Israa'elitti darbattee booda akka ta'e gabaasni miidiyaalee Israa'el ni mul'isa. Tamsaasni uummata Israa'el suuraa waan inni akka ciccitaa misaayilaa guddaatti ibse kan naannoo gamoo Kineset Yerusaalemitti bu'e maxxanseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo aanaa Muunessaa fi Onqooloo Waabee keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Abdii fi gaaddisni sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii Bahaa aanaa Onqooloo Waabee ganda maccituu lamaan iddoo addaa Areera jedhamu keessatti har'a bitootessa 16 2026 ganama toora sa'aatii 1:00 loltoota Bilxiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate haleeluun injifannoo cululuqaa gonfatee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota faashistii Bilxiginnaa irraa 17 ajjeesee 9 madeessuun qawwee AKM tokkoo fi qophiilee waraanaa hedduu gachisiisee galii mooraa qabsoof oolchuun kanneen irraa hafte baqachiisee gara irraa dhuftetti deebisee jira. Gootichi gaaddisni uummata bal'aa abdii fi waanteen saba cunqurfamaa waboon godinichatti tarkaanfii tiksitoota barcuma Abiyyi Ahimad irratti fudhatu cimsee ittuma fufuun guyyuma har'aa bitootessa 16 aanaa Muunessaa ganda Odaa Towwaa naannawaa magaalaa Qancarree iddoo addaa Ushee jedhamutti loltoota Bilxiginnaa irratti tarkaanfii akka bakakkaa fudhateen loltoota 5 irraa ajjeesee 13 ol madoo dandammii hin qabneen adabuun injifannoon kan goolabe yoo ta'u, gama meeshaatiin qawwee AKM tokko irraa eeguun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Waboon aanaa Qilxuqaarraa keessatti tarkaanfii fudhachuun injifannoo cululuqaa galmeessuun barame. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo waboon zoonii lixaa tarkaanfii fudhatu cimsee ittuma fufuun waraana FSTPP dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasee umurii aangoo isaa dheereffachuuf deemu haleeluun du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanaa irraa eeguun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksise. Lixa Wallaggaa aanaa Qilxuqaarraa ganda lalisaa Soyyoomaatti tarkaanfii fudhateen miidhaa tiksitoota Abiyyi Ahimad irraan ga'een alatti
qawwee akaama afurii fi hidhannoo afurii irraa hiikuun kanaaf ari'ee baasuun beekamee jira. Kana malees gootichi abdiin saba cunqurfamaa waboon tarkaanfii ergamtoota biltsiginnaa adabuu ittuma fufuun godina Gujii Lixaa aanaa Sirroo Barguddaa ganda Diidolee Harraa keessatti meeshaa waraanaa qawwee akaamaa milishaan maqaan isaa Adoolaa Maagadaa jedhamu dhokfate ta'uu eeruu argateen irra dhaqqabuun rasaasa 59 fi gumbii 2 waliin irraa hiikee galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oduu biyya alaatiin lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabame har'as guyyaa 17ffaa isaa itti fufee jira. Gama lamaan iyyuu haleela walirratti raawwatan cimee kan itti fufe yoo ta'u Israa'el har'a haleellaa raawwatteen qondaala olaanaa Iraan Ali Laarjaanii jedhamu tokko ajjeesuu beeksiftee jirti. Gara Iraanii wanti jedhame hin jiru. Iraanis galgaleeffachuun haleellaa Israa'el irratti raawwataa jirtu cimsitee itti fuftee jirti. Galgaleessuun misaa'eloota hedduu gara Israa'elitti roobsuun haleellaan raawwattu miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Kaleessa galgalas misaa'eloota hedduu gara Israa'elitti roobsuun haleellaa raawwatteen magaalota Israa'el hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Gara biraatiin hulaa Hormuz yookaan Strait of Hormuz jedhamu to'annoo isii jala oolchuun doonilee biyyoota hedduu akka darban hayyamuudhaan kan hayyama hin qabne irratti haleellaa raawwatu kan itti fufte ta'ullee beekamee jira. Haaluma kanaan har'as doonii tokko hayyama isii malee karaa sanirra deemaa ture irratti haleellaa raawwatteen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiifte jedhamee jira. Ameerikaanis lolaa Hormuz kana humnaan bansiisuuf biyyoota hedduu gargaarsa gaafattee biyyoonni hedduun kufaa harkatte kan taasisanii fi Ameerikaan immoo hulaa kana bansiisuuf wareegama guddaa kan isii gaafatu ta'u waan hubatteef hulaa kana immoo kallattii biraatiin akka banamu taasiftee jirti. Tooftaan Ameerikaan itti gargaaramte boba'aa Iraan kana dura kallattii sanirraan dhiyeessaa turte dhoorgaa turte har'a hayyamuun Iraanis boba'aa dhiyeessuu akka dandeettu ifoomsitee jirti. Haala kanaan hulaan banaa ta'a jedhamee eeggamus Iraan kan biyyoota hayyamtee qofa dabarsaa kan jirtu ta'uun galgala kana mirkanaa'ee jira. Gama biraatiin immoo Iraan haleellaa biyyoota ollaa irratti raawwattus cimsitee itti fuftee jirti. Yuunaayitid Arab Emireet irratti guyyaa kaleessa haleellaa cimaa kan raawwatte yoo ta'u har'allee irra deebi'uudhaan haleellaa raawwattee miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Haleellaan raawwattes buufata xayyaara guddicha biyyattii irratti yoo ta'u guyyaa kaleessallee haaluma wal fakkaatuun haleellaa raawwatteen buufaticha irratti miidhaa dhaqqabsiisuun balaliin kan adda cite ta'ullee gabaafamee ture. Har'as haleellaa cimaa kan raawwatte ta'uun gabaafamee jira. Gama biraatiin immoo Iraan misaa'eloota haaraa fayyadamuudhaaf qophii ta'uun gabaafamee jira. Misaa'eloonni kunneen immoo akkaan cimoodha jedhamanii jiru. Mariidhaan walqabatee Iraan kiraayiteriyaa yookaan ulaagaalee yookaan qabxiilee sadii kaa'uudhaan qabxiileen kun yookaan guutaman ta'e mariidhaaf kan dhiyaattu ta'uu beeksiftee jirti. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanitti qabxiin tokkoffaan qaamni hoogganaa keenya Ayatollah Ali Khamenei ajjeesee fi barattoota daa'imman 170 ajjeese dabarfamee Iraaniif yoo kenname. Qabxiin lammaffaan humni waraanaa Ameerikaa guutumaan guututti naannicha keessaa bahuu qaba. Qabxiin sadaffaan dhimmi gabbisa nikuleeraa Iraan qabaachuu fi dhiisuu dhimma Iraanii malee kan Ameerikaa murteessituu miti jechuudhaan duree fi ulaagaalee kanneen kaa'uudhaan ulaagaaleen kunneen yoo isiif guutaman taate mariidhaaf kan dhiyaattu ta'uu beeksiftee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.